ittiin argachuu dandeessanii fi update kan ta'e jechuudha. Inviteetiin dura $14 ta'ee nama tokko invite. Inni kan biraa pilaatfoormicha irratti galii kan ittiin argattan taalentii qabdan argisiisuudhaan pilaatfoormicha irraa galii argachuu dandeessu karaa salphaatiin kan hojjetamedha. Kun Amaariffaan jijjiiree isinitti argisiisu jechuudha. Kun afaan Amaariffaatiin illee haala kanaan hojjetamee jira. Yeroon ammaa kun yeroo namoonni baay'een bilbila isaanii qofa fayyadamuudhaan galii gurguddaa argachaa jiran, bilbila isaanii qofaan galii dhaabbataa akkasumas immoo hojii hojjechaa jiran bukkeetti galii dabalataa yeroo itti argachaa jiranidha. Anis aappiiwwan baay'ee YouTube chaanaalii kanarratti isin beeksiseen jira. Viidiyoowwan aappiiwwan 7 ol jechuudha. Akkaataa kamiin akkasiin hojjettan hundumasaa viidiyoo isinitti argisiiseen jira. Namoonni baay'eenis immoo viidiyoowwan sana ilaaluudhaan aappiiwwan baay'ee jalqabdanii jirtu. Arras viidiyoo kiyya jalqabaasa ta'ee fi aappii kiyya jalqabaasa ta'e. Anaaf aappiin kun aappii jalqabaati. Aappii kanarrattis immoo waggaa tokko ol aappiin irraa hojjedheera jechuudha. Ammallee aappicha irratti hojjechaa jira. Aappii kana namoonni jalqabiin jirtaniif jechuudha. Gayyoonatti namoonni baay'een dhageessaniitu namoonni dhageen jirtanii fi beeksisa garaagaraa TikTokii akkasumas immoo Telegram irraa beeksisa arguudhaan namoonni dhuftaniif har'a waa'ee aappichaa wanta xiqqoo isinitti hime. Aappicha immoo akkaataa kamiin akka jalqabnu viidiyoon jira jechuudha. Viidiyoon isinii qopheessee jira. Aappii kana immoo jalqabu hojjechuudhaafis immoo weebsaayitii afaan afuriin hojjetu. Weebsaayitii sana fayyadamuudhaan akkamitti akkasiin jalqabdan viidiyoon isinitti argisiisa jechuudha. Isinillee weebsaayitii sana fayyadamuudhaan aappicha karaa salphaa ta'een jalqabuu dandeessu jechuudha. Isa dursuudhaan pilaatfoormicha irratti maal hojjennaa kan jedhuun isinitti hima. Pilaatfoormicha irratti hojiiwwan garaagaraatu jira. Inni jalqabaa tiimii ijaaruudha. Namni kamiyyuu pilaatfoormicha irratti yoo isa danda'ame tiimii yoo ijaaree tiimii ijaaruudhaan tiimiin sun yeroo isaan hojjetanitti koomishinii argachaa deemudha jechuudha. Pilaatfoormicha irratti koomishinii gaarii argachaa deemuu dandeessu. Tiimii ijaartanii namoota hojjetan yoo qabaattan exchange isaaniitiin isin immoo galii guddaa kan ittiin argachuu dandeessanii fi namoonni baay'eenis immoo isa fayyadamuudhaan aga konkolaataa bituutti, aga mana bituutti fi aga galiin isaanii guyyaatti 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 agasii fi isaan olii kan ittiin argachaa jiranidha jechuudha dhaabbataadhaan. Inni kan biraa laayiviidha. Laayiviidhaan kun akkuma argaa jirtan jechuudha. Iskiriinii irratti akkuma isinitti argisiisaa jiru. Namoonni baay'een laayivii qofa seenuudhaan jechuudha. Laayivii irra taa'uudhaan kun akkasitti waliin haasaa waliin taphachaa akkasumas immoo wantoota garaagaraa hojjechaallee laayivii isaanii hojii kan biraallee hojjechaa laayivii irra taa'uudhaan kan ittiin galii argatanidha jechuudha. Warra shamarraniif innis immoo namoota haaraadhaaf kan isin argatan jechuudha. Laayivii irra taa'uudhaan namoonni haaraan torban tokkoof kan turu yookaan immoo guyyaa sadiif kan turu 10,000 yookaan 20,000 poointii yookaan immoo doolaara tokko yookaan doolaara 2 kan ittiin argatanii fi dabalataan immoo paartii irra taa'uudhaan kan ittiin argatanidha jechuudha. Kanaaf laayivii seenuudhaan warri shamarranii akkasitti pilaatfoormicha irraa hojjechuu dandeessu jechuudha. Dirqama namoonni baay'een kan jiran kaameraa irratti fixixxettanii taa'uudhaadhu. Akkas jechuun miti. Kun amma fakkeenyaaf mucaan isheen sun hojii kan biraa hojjechaa jirti. Ishiin kun immoo teessee jirti. Hojii kan biraa hojjechaa laayivii hojjechaa jirti. Pilaatfoormichi isheedhaaf ni lakkaa jechuudha. Garuu aga torban tokkotti yoo seeraan kaameraa fuuldura teessanii hojjettan gaariidha. Garuu dirqama miti kaameraa fuulduratti fixixxeedhanii taa'uun jechuudha. Inni kan biraa pilaatfoormicha irratti galii kan ittiin argattan taalentii qabdan argisiisuudhaan pilaatfoormicha irraa galii argachuu dandeessu jechuudha. Inni jalqabaa shamarranii fi dhiironni jechuudha. Jalqaba kan taatan shamarran eessaa doolii. Dhiironni immoo rookeetostii taatu. Rookeetostiidhaan dhiironni torbanitti haga doolaara 40 argachuu dandeessu. Warri shamarranii immoo ji'atti haga doolaara 300 kan ittiin argachuu dandeessanidha jechuudha. Eessaa doolii erga taataniin booda. Kan biraa fakkeenyaaf namni kun Staaroostiidha. Staaroosti jechuun immoo pilaatfoormicha irratti eejentoota caalallee kan argatanidha jechuudha. Ji'aan doolaara baay'ee kan ittiin argatanidha. Exchange qabaa isaaf exchange isin gaafachuu danda'a yookaan immoo giiftii isin fudhachuu qabdan jiraachuu danda'a. Garuu taalentii immoo qabaatan namoonni illee dhufanii sappoortii isin gochaa pilaatfoormicha irraallee dabalataan ni argatu jechuudha. Eessaa dooliin keessattuu shamarran taalentii dhuma xiqqoo qabdan eessaa doolii yoo taatan gaariidha. Warri dhiiraas immoo rookeetostii yoo taatan gaariidha jechuudha. Pilaatfoormicha irraa haala kamiin taana maal taana kan jedhu viidiyoon jira waan ta'eef eessaa doolii fi rookeetostii isa viidiyoo kana kunoo iskiriin irratti kan argitan kana jechuudha. Tamnaalee akkasii kan qabu viidiyicha ilaaluudhaan deemtanii wanni ta'uu dandeessu. Ijoolleen kun lamaan kana mana isaanii seenessitti argise lamaan isaaniiyyuu Staaroostiidha. Staaroostiidha. Taalentii qabu. Taalentii isaanii argisiisuudhaan pilaatfoormicha erguudhaan jalqaba rookeetostii fi inni dhiiraa rookeetostii ishiin shamarranii immoo eessaa doolii ta'anii sana booda immoo Staarostii ta'anii pilaatfoormicha irraa galii guddaa argachaa jiru jechuudha. Kanaaf kallattii kanaan pilaatfoormicha irraa taalentii namoonni qabdan keessattuu taalentii yoo qabaachuu baattanis immoo sagalee gaarii yoo qabaattan faarfachuu yookaan immoo sirbuu waan akkasii yoo dandeessan normaalii pilaatfoormichaaf viidiyoo ergitanii sana booda eessaa doolii rookeetostii taatu warri dhiiraa warri shamarran eessaa doolii sana booda galiin keessan guddaadha. Galii gaarii argattu exchange gochaallee tarfaamaadha jechuudha. Isin kanaaf haala kanaan pilaatfoormicha irraa hojjechuu dandeessu. Inni kan biraa pilaatfoormicha abdeet kan godhee fi dhiironni shamarranis kan hojjechuu dandeessan jechuudha. Inni kan biraa maalidha? Paartiidha. Kunoo paartii jechuun
mana akkasitti baname tokko keessa teessanii pilaatfoormicharraa warri shamarranii 1600 warra dhiirotaa immoo 600 argattu jechuudha. Dabalataan yeroo mana sana keessa teessanitti firiijar booksii waan jedhamu jira kun booksiin kun jechuudha. Booksiin kun guyyaatti yeroo 10 jirti. Booksiin gubbaa kana jirtu kun booksii kana yeroo 10 guyyaatti fudhachuudhaan jechuudha. Kun bakka kanarratti kanan itti isinitti argisiisaa jiru kun booksii diimtuun kun guyyaatti yeroo 10 pilaatfoormicharratti jechuudha. Koinii 400 qabattee jirtu jechuudha. Neetworkii gaarii qabaannaan achirraallee galii dabalataa kan ittiin argachuu dandeessanidha jechuudha. እና pilaatfoormicharraa paartiidhaan keessattuu yeroo ammaa kanatti warri shamarranii ariifee hojjechaa jiru jechuudha. Paartii qofa hojjechuudhaan laayiviin yoo isaanii mijachuu baate laayiviin torban tokko booda 1000 taasisan jedheen jira. Inni kun immoo 1600 walii galatti torban tokko booda iyyuu 2600 hojjechuu dandeessu jechuudha warri shamarranii. Pointii kana dhagaa walitti qabamee gaafa 100 ga'e doolaara 10dha. Kanaaf pilaatfoormicharratti galii guddaa ittiin argachuu dandeessu jechuudha. Pilaatfoormicharraa galii guddaa kan ittiin argachuu dandeessanii fi abdeet kan ta'e jechuudha. Invaayitiin dura doolaara 14 ta'ee nama tokko invaayit gootanii kan argattanii amma garuu nama tokko qofa invaayit gochuudhaan akkuma argaa jirtan asirratti jechuudha. Aga doolaara 16 fi tuqaa 8 yookaan immoo doolaara 16 fi dabalataan qaba jechuudha. Doolaara 17 ni siqa jechuudha kan isin argattan. Kanaaf invaayitiidhaan illee pilaatfoormicharraa galii guddaatu argama jechuudha. Ruulii isaa ilaaluu dandeessu asirra seentanii gubbaarraa jechuudha ruulii qaba. Akkamitti namni sun maal gochuu qaba kan jedhu yookaan immoo namni isin affeertan sun maal gochuu qabaa fi kan jedhu kunoo asirratti akkuma argaa jirtan guyyaa 7 keessatti namni sun sa'aatii 1 yoo ture 10,000 argattu, sa'aatii 3 gaafa turu 10,000 argattu, sa'aatii 5 gaafa turu 10,000 argattu, sa'aatii 8 gaafa turu 10,000, sa'aatii 7 gaafa sa'aatii 12 gaafa turu 20,000 walii galatti meeqa argattaniitu jechuudha. Bakka kanarratti doolaara 6 argattaniitu jechuudha. Doolaara 6 argattaniitu dabalataan immoo laayivii sana yeroo taa'utti giiftiin argatuun dabalataan ni argattu. Kan biraa immoo namni sun yeroo inni exchange gochaa deemu haguumanni giiftii argachaa deemu kan immoo giiftiin isaa kennamaa deemu inni feesinii kennamaa deema jechuudha. Kanaaf invaayitiidhaan pilaatfoormicharraa galii guddaa argamaa jira jechuudha ammalleedha. Kanaaf namoota affeeruudhaan namoota affeeraa teemii keessan ijaaraa pilaatfoormicharratti fayyadamuu dandeessu. Waa'ee pilaatfoormichaa hagan ergan isiniin jedhee jechuudha. Amma immoo akkaataa kamiin akka isin jalqabdan weebsaayitii tokko fayyadamuudhaan weebsaayitii afaan afuriin hojjechuudha isiniin jedheen jira. Weebsaayiticha fayyadamuudhaan akkaataa kamiin akka isin pilaatfoormicha jalqabdan isinitti argisiisaa na hordofaa. Isa dursuudhaan garuu namoonni telegiraam chaanaalii koo jooyin hin godhin yookaan sabskiraayib hin godhin jirtan amma yoonaatti jechuudha. Bakka sarchii telegiraamii keessan irratti gubbaa bakka sarchii irratti akkasitti daanii maltiimiidiyaa jettanii sarchii yoo gootan kun jalqabarra kan isin dhufu sabskiraayibii 300 ol kan qabu kana jechuudha. Isa tokkodhaan achirratti illee kun akkasitti seentanii namoonni jooyin hin godhin jirtan jooyin gootanii achirratti poostiiwwan garaagaraa wantoota YouTube irratti dafee viidiyoo hojjechuu dandeenya asirratti wanta gadhiisuuf asirraan illee na hordofuu dandeessu. Tole liinkii weebsaayitii irraa yookaan immoo kan amma ittiin hojii poopolaayivii jalqabnu kana kan ittiin argachuu dandeessan tokkoffaa bakka diskiripshinii jedhamu yookaan immoo diskiripshin booksiirra lammaffaa immoo koomentii jalqabaa irratti illee piin isiniif hangora jechuudha. Kan biraa telegiraam chaanaalii kiyyaa kanan amma isiniin jedhee kanarraallee achirraallee liinkiin jira waan ta'eef isa fayyadamuudhaan jalqabuu dandeessu jechuudha. Kanaaf amma isa jalqabuutti ni deemna. Weebsaayitichi akkas fakkaata. Kun akkas fakkaata jechuudha. Akkuma argaa jirtan immoo gubbaarraa akkuma argaa jirtan kun afaanota meeqaan hojjeta jechuudha. Afaanota afuriin hojjeta. Kun gubbaa kanarraa afaan jijjiiruu namoonni barbaadan jechuudha. Afaan barbaadan jijjiirtanii fayyadamuu dandeessu. Afaan Oromoo irra jira amma akkuma seentaniin afaan Oromootiin argattu. Ittaanii afaan Amaariffaa jijjiiruudhaaf alaabaa Itoophiyaa, afaan Tigiriffaa jijjiiruudhaaf alaabaa Tigraay fi Ingiliffaa jijjiiruudhaaf immoo alaabaa kun Ingiliz kananii tuqxu jechuudha. Haala kanaan afaanota isaa jijjiiruu dandeessu afaan weebsaayitichaa jechuudha. Tole namoonni amma aappicha jalqabuu jirtan jechuudha. Xiqqoo ishee gara jalaatti erga harkistaniin booda jechuudha. Aappii kanarratti barreeffamni jira. Akkasumas immoo viidiyoon jira jechuudha. Viidiyoon jira. Kun gubbaa kanarraa akkuma argitan daanii faamilii jedhee xiqqoo yeroo gadi siqtan asirratti qajeelfama hojii poopolaayivii jedhee bakka kanarra jira jechuudha. Kun viidiyoon inni jalqabaa jiru kun jechuudha. Waa'ee weebsaayitichaa akkaataa kamiin akkasiin fayyadamtan isa sadha kan ibsudha jechuudha. Amma isin aappicha jalqabuudhaaf jirtu waan ta'eef kunoo asirratti aappicha jalqabuudhaaf jechuudha. Filannoowwan 4 qabdu, liinkiiwwan 4 jiru jechuudha. Isaan kana keessaa liinkii tokko isaa tuqxanii liinkiiwwan arfan jiran keessaa jechuudha. Tokko isaa tuqxanii aappicha ni buufattu jechuudha. Isaas immoo fayyadamuudhaaf viidiyoon bakka kanarra jira kunoo viidiyoo odeeffannoo dabalataa jedhee jechuudha. Isteeppii isaa akkamitti akka buustan hundumaa kan ibsu viidiyoon bakka kanaa jira jechuudha. Yeroo lammaffaa irratti immoo kan jiru jechuudha. Kan nuuf mijatu filachuu jechuudha. Kun bakka kanarratti kan inni jiru jechuudha. Aappicha irratti akkaataa kamiin akka bantan yookaan immoo erga aappicha buustaniin booda filannoowwan jiran iimeeliidha moo feesbuukiidha lakkoofsa bilbilaati kamiin bantu kan jiru jechuudha.
Isaafis immoo kun bakka kanarra viidiyoon jira. Viidiyoo kana fayyadamtanii isteeppii isaa hundumaa hordofaa ni jalqabdu jechuudha. Yeroo ammas immoo akkas scroll ol gootan jechuudha. Isteeppiin isaa jira viidicha tuqaashii isin ani websaayitii irra waan jiru qofaan isinitti argisiisaa jira. Ammas inni sadaffaa jechuudha. Fuula dura jedhee kun akkamitti erga aappicha bantanii kun immoo amma aappicha erga bantaniin booda maaltu jira aappicha irraa fuulduratti maaltu nutti mul'ata kan jedhu isa kana kun asirra immoo viidiyoon jira jechuudha. Viidiyoo kana fayyadamuudhaan immoo viidicha erga xumurtanii viidichi yoo fumaaf isteeppii sattaanuu argachuudhaaf jedhee gara websaayitichaatti isin deebisa jechuudha. Viidiyoo afaan Oromoon hojjetee afaan Amaariffaa fi afaan Tigiriffaa nama kan biraatu hojjetee afaan Ingiliffaatiin viidiyoon hin hojjetamne malee jira jechuudha. Tolee ammas immoo ol buttanii bakka kanarratti jechuudha. Kunoo akkas ol buttanii ammas immoo viidiyoon inni itti aanee jiru jechuudha yookaan immoo isteeppiin itti aanee jiru akkaataa kamiin akkasiin ashaaraa kennitan yookaan immoo pilaatfoormicha irratti akkaataa kamiin eenyummaa keessan akka galmeessistanidha. Isaafis kun bakka kanarraa viidiyoon jira jechuudha. Viidiyoo kana fayyadamuudhaan isallee ashaaraa fuula keessanii kennitu jechuudha. Itti aanee kan jiru immoo akkaataa kamiin eejentii guutuu kan jedhudha. Eejentii guutuudhaafis immoo akkas xiqqoo ishee erga ol buttanii booda jechuudha. Kun bakka kanarratti shanaffaarra jechuudha. Dhumarratti jedhee akkaataa kamiin akkasiin eejentii guutan kan ibsudha. Isaafis kana fayyadamtanii eejentii ni guutu jechuudha. Kana erga guutaniin booda ashaaraa kennitanii eejentii erga guutaniin booda immoo kun asirra viidiyoo kana fayyadamtanii jechuudha. Erga isaa xumurtanii itti aanee kan jiru immoo hojiin itti aanee jiru jechuudha. Kun bakka kanarra xumurtaniitu erga xumurtaniin booda akkas xiqqoo ishee erga ol buttanii kunoo asirratti immoo kallattiidhaan namoota eejentii ta'uu barbaadaniif viidiyoon jira jechuudha. Namoota kallattiin eejentii ta'uu barbaadaniif bakka kanarratti ani eejentii ta'uun barbaada pilaatfoormicha irratti hoostii ta'ee turuun barbaadu namoota jettaniif immoo kun bakka kanarra jira. Viidiyoo kana ilaalaa akkasumas immoo isteeppii isaa hordofuudhaan eejentii kallattiidhaan ta'uu dandeessu jechuudha. Asirratti xiqqoo erga ol buttanii immoo ammas websaayiticha jechuudha. Kun bakka kanarratti maaltu jira? Barreeffamoonni jiru. Barreeffama kana dubbisaa deemuu dandeessu akkamitti hojjenna kan jedhudha. Pilaatfoormicha irratti poppulaayivii akkamitti hojjenna kan jedhu viidiyoon sirriitti ana tiksee hojjete waan ta'eef viidicha irratti illee maal hojjenna akkamitti hojjenna kan jedhu as keessa jira jechuudha. Isa sirriitti ilaalaa waa'ee hojichaa sirriitti ilaalaa hojjechuu dandeessu jechuudha. Itti aanee immoo gorsa nuuf kenname jechuudha. Namoota poppulaayivii irratti hojjechuu jirtaniif gorsa jiru of eeggannoo isin gochuu qabdan. Kan ibsu immoo bakka kanarra jira jechuudha. Kun viidiyoon bakka kanarra jira. Viidiyoo kana fayyadamuudhaan isallee gorsa jiru hundumasaa hordofaa isinillee itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Asirratti kun qajeelfamoonni jiran akkasumas immoo aayikaniiwwan poppulaayivii irra jiran maaliif fayyadu kan jedhu akkaataa kamiin nama affeertu kan jedhu guutummaan asirra jira jechuudha. Isa kana websaayitiin kun kanadha. Namoonni websaayitii kana hojjechiifachuu barbaadan keessattuu eejentii taatanii websaayitii kana hojjechiifachuu barbaadan hojjechiifachuu dandeessu jechuudha. Kan biraa bakka kanarratti kun gubbaa kanarraa bakka sarara sadii kana jechuudha. Bakka sarara sadii kana tuqxanii immoo kun asirratti jalqaba waa'ee poppoo jedhee immoo nu qunnamuu kan jedhu kana yoo tuqxan jechuudha. Asirratti anaan na argachuu dandeessu jechuudha. Lakkoofsi bilbilaa kiyyaas keessa jira, telegiraamiin kiyya jira, yuutuub chaanaaliin kiyya jira yookaan immoo waasaappiin koo jira, tiktookiin koo jira jechuudha, feesbuukiin koo jira. Hundumtiyyuu as keessa jira jechuudha. Iimeeliin koo jira. Namoonni anaan kallattiidhaan na qunnamuu barbaadan illee asuma kun gubbaa kanarratti websaayitichuma irra jechuudha. Bakka sarara sadii kana tuqxanii nu qunnamuu kan jedhu jira yennaa isa tuqxanii isa keessaan seentanii waan hundallee achirraa argachaa na qunnamuu dandeessu jechuudha. Kana websaayitiin kun karaa salphaatiin kan hojjetamedha. Kun Amaariffatti si jijjiiree isinitti argisiisu jechuudha. Kun afaan Amaariffaatiin illee haala kanaan hojjetamee jira. Kanaaf karaa salphaadhaan kan isiniif qophaa'edha jechuudha. Bakka kanarratti immoo afaan Tigiriffaatiin illee jira. Hundumti isaayyuu viidiyoo qabu. Barreeffamni jira, viidiyoon jira. Kanaaf qajeelfama isaasiin barreeffama sirriitti dubbisaa. Sana booda immoo viidiyoowwan jiran sirriitti hordofaatii. Isteeppii isaa hunduma hordofaatii wanni ta'a. Erga bantanii jalqabdaniin booda immoo kallattii barbaadanii naannoo qunnamuu dandeessu. Keessaan naa barreessuu dandeessu. Akkasumas immoo lakkoofsa bilbilaa kiyya qabatanii telegiraam irratti jalqabeen jirattanillee kontaakti na gochuu dandeessu jechuudha. Kanaaf namoonni aga yoonaatti aappii kanan jalqabeen jirtan jalqabaa. Viidiyoon keenya irraa kana fakkaataa namoonni aappicha amma yoonaatti jalqabeen jirtan jalqabaan isiniin jedha galii keessan fooyyeffadha. Akkasumas immoo namoonni pilaatfoormicha irratti na argachuu barbaadan ID kanaan na argachuu dandeessu. Akkasumas bilbila kanaan telegiraam waasaappi immoo irratti na dubbisuu dandeessu. Namoonni immoo viidiyoo kana laayik hin godhin jirtan laayik godhaa. Telegiraam chaanaalii keenya immoo jooyin gochuun hin dagatamu. Galatooma.